ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ akkam jirtu nagaa keessanii dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa waan addaa isin qabadhee dhufe inshallah rabbi nu alaafisu hiriyaa kiyya tokko wajjin wal isin barsiisa nu faana tura. Baay'ee sodaadhee jira jechuudha. Rabni nama gaarii ture. Akka jedheetti hin beeku rabbi na laafisu. Guddichi hedduu nama gaariidha. Yeroo dheeraa wajjin turre jechuudha. Yeroo hundumaa nuti hiriyaa wajjin turre waa'ee kana walitti dubbannu ani immoo baay'ee sodaadhee jira. Sababni isaallee maal fakkaata? Kanaafin hiriyaa turre yaada kanallee amma na eeguu hin danda'u inni waan ta'eef kanuma kanatu keessa kiyya bakka na sodaachisee jedhee akkam yeroo tokko jaalalli jechuun kallattii yaadamu qofaan dhufu jaalalli bootaallee yeroollee filatee dhufu waan ta'eef akka jechuun inni yaadatti yookiin ati yaadattu sun taane jaalalli jechuun tasa nama qaba waan ta'eef akka nama tokkotti jaalalli si qabee jira. Eegarraas gaafate gaafachuun gahee kee baatuun si ilaallata jechuun inni immoo akka jaalala namummaa si qaba hedduus jaalata beekanis. Dhugaadhaan Laakiin garuu yoo itti cabsite si fahamuu danda'a inni illee mootu haa dubbachuu dhabu malee waa'een jaalala keetillee keessa jiraachuu danda'a garuu ani itti bakka tanima gaafattu ashiitti mama ati amma du'aa naa godhiiti bakka gara cabxee naatutti cabsaanillee wayyo dhufaa jira amma bilbilee fi jira amma sitti eegaa itti makaa rabbiin alaafis akkasii bakka ati amma na eegi inni dhufaa jira waan ta'eef ishee አበዳሎኝ ለየለት ማንም ሳያልፍ በኔ እውነት ደህና አትሆንም አሉኝ ካልተውካት መርሳት ነው ወይ ጤንነት የት ነሽ akkam jirta Nagaan galata isa akkamatti maal fakkaata jireenya asuma ga'e kun imutaadha. Imutaadha kun asuma ga'e galata isaa alhamdulillah. Bareeda akkas taana nagaa caala Nagaan kee nagaa galata isaa yoo nageen akkamatti nagaa. Bakkanni addaama. Baddeetillee anillee badee jira kanuma maal fakkaata jireenya lakki nagumarra si yaame haajaadhaaf Hajaan tama nagaati. tama nagaati lakki homtuun yeroo nagaa malee akkas Maatiin martuu nagaa. nagaa Dureessi keetillee hundinuu nagaa hiriyoonni keetis hunduu nagaa jiran sibira akkam nagaa. Imutaadha kun anallee hojii biizii na godheetiin koo addaan babbanne kanumatti wanni jennu malee soola garee wajjin taphannee ni natti tola sanumaaf addaan babbanne. haa ta'u hunda caala nagaa caala Nagaa kaati. alhamdulillah Fayyaa. jirra Dalagaan akkam. dalaguuleen bareedudha yoo Akkana. Nagumarra na gargaara. nagumarra si barbaade wayin sitti hima jedhee yeroo dheeraa baay'ee yaadee ture garuu sitti hima jedheetti yaada Maal hajaan tama nagaati. tama nagaati waa tokko nagaa uuma jedhee yaada karaa si barbaadee ture Maal akkanumaan lakki hin dhibbanne uummanni dhibbadhe hin jiru maal taate? uumaan taane waanuma Miira kee fuula keetirraa miira wayii xiqqoo natti mul'ataa jira. Maal taate? Maal rakkoo jira? rakkoo namaatu hin Maatii jiru wal dhabde moo? Maal akkana miira mul'ataa jira? Maal miirroo maatu mul'anne xiqqoo waa'ee makeettu na cinqaa jira waa'ee kee maaltu si cinqama? waa'een kan kee
keessa nama bare rabbi malee namni hin beeku sii galee nafatti nama yeroo dheeraa hojii ture. Har'ammoo garuu naa hubatte jedhellee yaada ani hin beeku ka akkam jettan. Jechuun akkamii ani bara akka obboleettiitti sin jaaladhaa sin kabaji. Amma jaalala obboleeyyummallee wal jaalachuun jirtuyyuu hin jiraa miti. Namni yeroo dheeraa wajjin ture anaafatti obboleessa wajjin dhalate oddoo hin taane hiriyaa yeroo dheeraa ture jechuudha. Rakkoo hedduu wajji dabarsine jireenya keenya keessatti. Ammaan immoo yaada kiyyaa namni wajjin nyaatee dhugu beektaa? Gara biraattis jijjiiramuu danda'a waan ta'eef har'a sansii. Naaf hin galme osoo naa bal'inaan na ibsite ifa naaf goote baay'ee natti tola. Ifsi godha xiqqoo sima kana sodaadhellee. Maal jechuun ani maal irraa sodaataan obboleessa keetii anis akka obboleettiitti sin jaaladhaa sin kabaja iddoo guddaa sin qaba. Maa rakkoo biraattu jiramoo? Rakkoon biraan jiru. Yaada ani si ibsuuf deemu kana fudhatamuu hin fudhatu ka jedhutu keessa kiyyatti dhagamaa jira. Rakkoon qabu jechuun ani amma durallee anaafatti atillee akka obboleessatti anillee immoo akka obboleettiitti immoo wal ammannee wajjin jiraachaa turre uummata akka rakkoon qabu jechuun duraanuu wal lammachaa waa hedduu bu'aa bahii hedduu keessa darbinee har'a geenye waan ta'eef har'allee immoo akka obboleessatiitti rakkoo akkamiin si dhiphisu kana furmaata waan danda'urraa wanti rakkoon qabu siin jedhu maaliif maddu rakkoon kee jiraachaa si gargaaruudhaaf qophiidhaan. Anama bakka siif himuun deema. Wanni ani waggaa kana hundallee dhiphadhee taa'eefillee beekta jechuudha. Sababiin ani tureef maal atillee maaliif turtamuna jettee bakka yaada keenyaan ibsituu nan gaafattu walumaan akka hiriyyummaatitti jiraataa ture miti. Garuu immoo yaada kiyya kan jijjiire wanni siin jechuu barbaadu. Sin jaaladha. Si qoostamoo si? Maal qoosaa qaba jaalalli qoosaan qabu bara. Kaameraan hoo maaliin piraankiidha moo maaliin? Piraankiin kamaadha ani dhugaa jirtuun si himee bara. Namni nama jaallatu? Piraankiidha malee kun immoo dhugaa piraankii miti an dhugaa si himaa jira. Piraankiin kamaadha kan godhu. Piraankiin wayiitu hin jiru an dhugaa jirtu si himee jira. Kaameraa piraankiin natti fakkaate. Dhugaa piraankiin miti. Hiriyaadha ta'u obboleettiidha ta'u obboleetti maal jechuudha obboleettiin ka hojii dhalate. Jechuun bakka hin jiraane waan akkana kana mootu amma durallee moo akkuma obboleettiitti toonni jechaa ture. Bakka kanama obboleeyyummaa sin barbaadu dhugaa jiru si himee jira. Piraankiidha natti fakkaate. Kuni piraankii ta'uu qabu ammaa gongumaayyu waan gadi. Moo anatu siif hin malle moo maal jechuudha. Akkas jechuu kooti miti. Maa inni obboleetti jettee yeroo kana yeroo hundumaa barini si eegaa jiraayu keessa kiyyatti jechuudha. Natti himaa ani akka jaalala addaa siif qaba jechuudha. Bakka guddallee siif qaba. Akkam jechuudha. Maal jechuudha? Waan akkana kana piraankii ta'uu qaba. Kaameraan kun piraankii wayiitu hin jiru. Dhugaa jirtu sitti himaa jira. Jaalattee jibbita ani si jaalladha bakka. Maal jechuudha? Waan akkana kana gongumaa fudhataman qabu. Maaliif fudhataman qabni? Akka obboleettiitti si jaalladha malee waan hiika biraan qabu. Obboleettii jechuun barka wajjin dhalatanii. Bakka obboleessillee ka wajjin dhalatan erga si jaalladha siin jedhee miti dhugaa jirtu siif himaa jira bar maal taate? Ana gadi naan liqeeffamu ka wanti kun immoo anis akka obboleettiitti wanni jechaati si duuka jiraachaa ture waan ta'eef kanaaf immoo akka waan raatti natti dhufte kana immoo baay'ee anaaf fudhatama qabu gadi naan liqeeffamu isheen akkamiin godhu. Gadi si liqeeffamu? Ani siif hin malu jechuudha. Akkas jechuu kooti miti. Maal jechuudha? Kara biraatti na fudhatin. Injiraami bakka wanti martuu akkama jirutti ta'eetiin bakka. Ambar yeroo kiyasiif jechaan gubaa jira. Waggaa kana guutuun beeyta erga wajjin jiraachaa turre hiriyyummaadha waggaa meeqa jiraachaa turre. Har'a immoo dhugaa keessa kiyyaa si baasee jennaan sin barbaadu jetta. Jaalattus jibbittus ani sitti himee jira. ከወስን ስትይ